yaanne qophii kana qabsine qopheesses abbaa chaanaalaa wal garreessu. Qophii kana gaa qophiin isinii qopheessine uummanni Oromoo duraan dursee baga gammadne aktivistoonni keenya warreen akka Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa fi kanneen biraa dabalatee Shafaddiin ta'a baga hidhaan hubaatan isin jenna. Dhaamsin asii uummata keenya Oromoodhaaf qabu aktivistoonni keenya kun hidhaa bahuu qofa osoo hin taane warreen gartee hidhatti hafaniitu jiru. Kun mootummaan gartee PPdhaan wanni dalageef warreen hafan kun warreen galmee gartee Jawaar Mahammad jalatti himataman qofa warreen bee malee uummanni Oromoodhaa hedduutu gara maneedhaa keessatti nurraa hafe uummanni Oromoo akka hin sobamne dhaamsa isinii qabu. Inni tokko warreen gartee kaleessa akka leencoo hoolaa jedhamu namticha santu kaleessa dubbate akka gartee uummata kana baasaniiti warreen gartee paartii koongiransa keessa ture kana baafnee waliin mari'achuu qabna dhimma jedhamee kaleessa kanaaf gabbaasanii warreen akka gartee koloneel Gammachuu Ayyaana warreen akkanaa warreen hedduu maneedhaa keessa nurraa hafe. Oromoon akka hin sobamne kun wanti ta'eef ammallee mootummaan PPdhaa yookaan mootummaan bilchiginnaadhaa akkaataa uummata Oromoo ittiin sobu barbaacha malee dhugaa uummata Oromootti himeetii miti. Oromoon akka hin sobamne kan keessaa kan alaa dhaamsa kana akka waliin gumaachuutan. Warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatanis walgarreeshoo subscribe like gochuudhaan hin dagatinaadha. Dhaamsi kun dhaamsa hatattamaati. Oromoon akka hin sobamne maaliif yoo jettan warreen gartee galmee Jawaar jalatti hidhaman kana baasee warreen galmee gartee adda bilisummaa Oromoo yookaan shanee gumii sabaa jalatti hidhaman ammallee hin baane kanoo maaliif dhiisan jennee xiinxaluu dhaqamne. Bakka kana gaffageessa ilaalaa hayyoonni Oromoo, aktivistoonni Oromoo, beektoonni Oromoo hundi keessanuu iddoo kana gaffageessanii ilaaluun dirqama keessan. Wanti abaa'oo irraa namoonni abaa'oo keessa abaa'oodhaaf tajaajila kennaa jiran hidhan dhiisee warreen gartee paartii koongiransaa qofa keessaa gabbaasee maaliif uummanni Oromoo iddoo kana yookaan bakka kana gammanne jettanii diinatti akka of hin tannine. Diinni ammallee akkaataa uummata Oromoo ittiin sobu dhaaf Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaadhaa gabbaase malee Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa hidhaadhaa gabbaasuun bilisummaa uummata Oromoo dhufte jechuu miti. Yookaan akka Oromoon bilisoomte jennee gammachuu qofaa miti. Yoo gammachuu guddaan nutti dhagamuu qabu. Kun maaliif yoo jettan Jawaar Mahammadii fi hidhaa keessaa gabbaa'e jechuun Oromoon bilisoome jechuu miti. Akkaataa itti xaxinsa siyaasaa ittiin hawaasa Oromoo kana cabsanii yaadni isinii gumaachuus kanuma uummanni Oromoo horaa bulaa dagaagaa ilmaanis horaa injifannoon uummata Oromooti.